sakenya lepada ni kupezo yeronda gada Maqaba kanelma kana fura qulqullu waaqa tokkotti ni amanna ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyos kasin jaallatu hordoftoonni chaayinaalee dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Akka fedhaaf jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana namoonni baay'een cubburraa fagaachuu dadhabanii yakkarraa fagaachuu dadhabuudhaan hojii hafuura hamaatiin hidhamuudhaan mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa kan badan mana qulqullummaa waaqayyoo keessaatti kan bahan hedduun isaanii waan jiraniif mana qulqullummaa waaqayyoo keessas kan jiraatan jireenya isaanii keessatti kiyyoo daabiloosiin hidhamanii kiyyoo daabiloos irraa immoo hiikamuudhaaf barnoonni isaan barbaachisa waan ta'eef hubannoon isaan barbaachisa waan ta'eef warreen hidhamanii rakkachaa jiran gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yommuu biyya lafaa irra deddeebi'ee barsiisaa turetti aangoo isaa duuka bootaaf laatee ture. Deemaatii warra dhukkubsatan fayyisaa, hafuurota hamoo baasaa, warra kufanii jiran kaasaa, warra cubbamoota ta'an qulqulleessaa, warra kufanii jiran kaasaa jechuudhaan aangoo hafuura hamaa akka hiikanii fi waaqayyoon aangoo isaaniif kenne. Isaanis maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin deemanii ajaa'ibota warreen amanne cuubuudhaan amantoota taasisuudhaan gara waaqayyootti deebisaa turan waan ta'eef. Maarree har'as bara jiraannu kana keessatti namoonni baay'een hojii hafuura hamaatiin, hojii diinaatiin, hojii xonqolaatiin, hojiilee garaagaraatiin, hojii hafuurota hamaa hundumaatiin hidhamanii kan jiran baay'een isaanii waan jiraniif isaan kanaaf hiikamuun isaan barbaachisaa. Isaan kun gara waaqayyootti deebi'uun isaan barbaachisaa. Isaan kana fayyinni isaan barbaachisaa waan ta'eef akkamittiin hojii hafuura hamaarraa hiikamuu akka dandeenyu waliin baran. Hojii hafuura hamaarraatii hiikamuudhaaf inni guddaan laphee qulqulluudhaan amanuudha. Lammaffaa irratti kadhannaa, tsoomii, sigdanni barbaachisaadha waan ta'eef yeroo hedduu gaafii keessa waan ta'eef waa'ee sigdatii akkamittiin akka sagannuu fi maal jennees akka sagaduu qabnu walitiin kan barannu ta'a jechuudha. Egaatii akka manni amantaa keenya barsiistutti sigdanni bakka hedduutti akka qoodamu ni beektu. Inni jalqabaa sigdanni bakka lamatti qoodama. Sigdata waaqummaa fi sigdata kennaa jedhamee bakka lamatti qoodama. Sigdata waaqummaa jechuun waaqayyoon uumaa keenyaaf qofa kan sagannu, waan nu uumeef, waan nu jiraachiseef, abbaa jaalalaa, abbaa dhiifamaa waan ta'eef laphee keenya qulqulluudhaan waaqayyoof qofa kan sagannu jechuudha. Sigdata kennaa jechuun immoo waaqayyoon warra jaalatuuf kennaa isaa kan isaaniif laate, warra waaqayyoon kabajee nutis akka kabajuu qabnuu fi nama nu walii akkuma gajjennee nagaa gaafannu, nama umuriidhaan nu dursu abbaa keenyas ta'e akkuma gajjennee nagaa gaafannu, nutis egaa ergamoota waaqayyoo irraa kan baranne, qulqulluu Gabriel irraa kan baranne, nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii itti dubartoota hunduma keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha jechuudhaan ergamaan waaqayyoo qulqulluu Gabriel misiraachoo haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti gaafa himu sagaduudhaan. Giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gadameessa ishiitti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin baattee gara Elsaabeetiin immoo adeemaa turtettis nagaan siif haa ta'u jechuudhaan nagaa kabajaa erga dhiyeessiteefiin booddee ati kan eebbifamtedha, firiin gadameessa kee keessa jirus kan eebbifamedha jechuudhaan misiraachoo kanaa fi sagada kana haadha keenyaaf dhiyeessitee waan jirtuuf nutis qulqullootaa fi kennaa waaqayyo isaanii kennaniif sigdata kennaan isa ganna waan ta'eef iyyuu sigdanni kun bakka lamatti qoodameera jechuudha.
Sagaduun maaliif barbaachise yoo jennee ilaalle inni tokkoffaan waaqayyoon uumaa keenya ittiin galateeffachuu fi waaqa keenyaaf bitamuu laphee qulqulluudhaan waaqayyoodhaaf ajajamuu keenya kan agarsiisu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo diina ittiin hidhuudhaaf. Diina hidhuu kan dandeenyu sagaduudhaan, soomuudhaan, kadhachuudhaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irratti namicha tokko jalaatiin mucaan tokko erga dhukkubsateen booddee gara bartoota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fidee naa fayyisaa jedhee ni gaafateetu. Isaanis fayyisuu dadhaban. Booddee gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fidee erga mucaasaa dhukkubarraa fayyisee fi booddee duuka bu'oonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara isaatti siqanii gaafii gaafatanii ture. Yaa Gooftaa, akka hafuura kana abboomnuuf gara keenyatti fidee ture, garuu baasuu hin dandeenye. Siif garuu al takkaan siif abboomame, al takkaan jireenya mucaa kana keessaati hafuura hamaa kana baastee iccitiinsaa maa inni nutti himi jedhanii gaafatan. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura kana baasuu kan dandeenye, hafuura kana abboomuun kan danda'amu xoomii fi kadhannaadhaan malee hin danda'amu jedhee itti dubbatee jira. Kanaaf hafuura hamaa abboomuudhaaf, seexana abboomuudhaaf, hafuura hamaa jireenya keenya keessaa, adeemsa keenya keessaa, kaayyoo keenya keessaa, waan hunda qabnu keessaa baasuudhaaf tooftaan nuti fayyadamnu inni guddaan, meeshaan keenya inni guddaan ijoollee Waaqayyoo kadhannaadhaa, tsoomiidhaa, sigdatadhaa jechuudha. Hin saganna yoo ta'e, hin tsoomna yoo ta'e, laphee qulqulluudhaan gara Waaqayyootti deemnee Waaqayyoon ni galateeffanna yoo ta'e, jireenya keenya keessaa hafuurota hamoo kamiyyuu baasuu hin dandeenye. Ijoollee Waaqayyoo baay'ee kan isin dhibu garuu hafuurota hamoo kadhannaa fayyadamne, tsoomii fayyadamne, sigdata fayyadamne, laphee qulqulluudhaan Waaqayyootti amanuu keenya fayyadamne jireenya keenya keessaatti seexana ni baasa. Jireenya keenya keessaatti hafuurota hamoo hin baasa. Garuu namoo akkam godhu ijoollee Waaqayyoo. Namoonni akka badaniif sababa kan ta'e nama. Har'a baay'een keessan yoo ilaaltan gara bataskaanatti gaafa deemnu namni kaan ala dhaabbatanii dhiigni isaanii kan dafu, iji isaanii kan diimatu, lapheen isaaniis, yaadni isaanii, adeemsi isaanii kan jijjiiramu, fuulli isaanii kan gurraacha'u baay'ee isaaniiti. Imaanan itti laatamee jiru osoo isaan irra jiru isa darbanii. Akka namoonni hin baranneef ani yoon ekelee mana qulqullummaa keessaa baasuu baadhe, ani ekelee yoon madarakii irraa buusuu baadhe, ani ekelee yoon ani jireenya isaa balleessuu baadhe, ani nama miti jedhanii namummaa gadhiisanii hojii diinaa kan hojjetan. Seexana caala namni seexana kan ta'e namoonni baay'een akka badaniif sababa kan ta'an baay'ee isaanii jiru. Namoo maal gootu? Mee namoo maal goona laata? Seexana hafuura hamaa kadhannaadhaan, sagadaan, tsoomiidhaan jireenya keenya keessaa balleessuu hin dandeenye. Mo'achuu hin dandeenye. Namoo akkamittiin jireenya keenya keessaa baasa? Taa'anii bu'anii iddoo deemaniif iddoo ta'anitti waa'ee namaa kan yaadan. Ekeleen mana qulqullummaa keessa akkamitti jiraata bahuu qaba kan jedhan. Maqaa balleessina kan jedhan maqaa balleessi kan hojjetan. Foon qofa kan uffatan, foon ilma namaa uffatanii keessi isaanii seexana kan ta'e, diina kan ta'e baay'ee isaanii jiru waan ta'eef isaan kanoo maal godhu? Maa inni furmaanni isaa? Diinni gara keenya dhufuu hin danda'u yoo nuti gara isaa dhanne malee. Waadaa galeera waan ta'eef. Maal jedhee waadaa gale? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa jimaataa fannoorra oole lubbuu isaadhaan gara Siyoolii deemee lubbuuwwan achi keessa jiran gaafa achi keessaa baasu seexanni harka isaa hidhatee lukatti kufee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhatee ture. Maal jedhee kadhate? Anis uumama keedha waan ta'eef nan gatin. Anis situ na uume, siif bitamuu dideetiin gara kanaatti darbatame waan ta'eef nan gatin. Garuu bakka maqaan kee itti waamame ijoollee kee kan ta'an gonkumayyuu hin tuqu. Garuu warra maqaa kee hin waamu, warra siif hin bitamne, warra siif hin ajajamne naa kenni jedhee gaafannaan si kenneera. Kanaafuu seexanni ijoollee Waaqayyoo tuquu hin danda'u. Ijoollee Waaqayyootti dhiyaachuu hin danda'u. Jireenya isaanii jeequu hin danda'u. Warra kadhatan, warra tsooman, warra sagadan bira gahuu hin danda'u. Seexanni in abboomama, namatu garuu abboomamuu dide. Kanaaf nama maal gochuu dandeenya? Seexanni gara keenya dhufuu hin danda'u yoo nuti gara isaa deemne malee. Yoo nuti hojii hamaa hojjenne, yoo nuti waan Waaqayyoon nurraa hin barbaachisne, waan nurraa hin barbaachisne raawwanne, waan Waaqayyoon hojjetana jedhe yoo hojjenne qofa seexanni gara keenya qabne. Kanaan ala gara keenya dhufuu hin danda'u. Hin tsoomna taanaan, hin saganna taanaan, hojii gaarummaa hojjenna taanaan diinni gara keenyatti dhufuu hin danda'u. Namni garuu gara seexanaa deemee jireenya namaa jeeqee jireenya isaas jeeqa. Namatu gara seexanaa deemee xonqolaa hojjechiisuu isa bira deema malee inni koottaa jedhee waamee isa bira dhufanii miti. Yookiin immoo inni isaan bira dhufee miti. Kanaaf amma faallaa sana namatu seexana ta'e.
jireenya abaluu maaliif qajeele, maaliif ijoollee argate, maaliif jireenyi isaa saamijate, amantii isaatti maaliif cime jedhanii kan deemanii xonqolaa matati jinni karaa garaa namatti ergan namatu seexana ta'e. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo maal godhu? Nama baay'eetu badee jira. Saba baay'eetu mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa bahee jira. Abaluma darakii irraa yoon buusuu baate, abaluu akka inni mana qulqullummaa keessatti akka inni kabajan argan, naxalaa isaa yoon lafa isa keessuu baadhe, naxalaa ishee yoon lafa ishee keessuu baadhe, qe'ee isheen keessa jiraattu keessaa, qe'ee inni jiraatu keessaa yoon baasuu baadhe kan jedhu nama dhaamu. Namatu seexana ta'e. Faallaa ta'e jireenya. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo warra akkanaadhaaf Waaqayyo laphee isaanii barbaachisaadha. Guyyaa har'aa kana egaa waa'ee sigdataa baranna. Sigdata kana immoo ofii keenyaa bichaaf miti. Warra akkanatti dhukkubsatan kanaafis kadhachuun barbaachisaadha. Isaan kun dhukkubsattootadha. Yaaliin isaan barbaachisa. Kiniiniin isaan barbaachisa. Kiniinichi immoo kadhannaadha, tsalootiidha, gara Waaqayyootti ba'uudha. Laphee isaaniif bani kan cufamee jiru, kan dhagaa ta'e jennee isaaniif kadhachuun barbaachisaadha waan ta'eef egaa sigdata yommuu sagannu maal jennee saganna, akkamitti saganna kan jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Jalqaba irratti egaa sigdata sagaduudhaaf bootaa qopheeffachuun barbaachisaadha. Iddoo kadhannaa qopheeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Erga kadhannaa iddoo kadhannaa qopheeffanneetiin booddee jechuudha yommuu sigdata keenya sagaddu iddoo nutsuu ta'e, iddoo qulqulluu ta'etti iddoo addaa kadhannaadhaaf qopheeffachuun barbaachisaadha. Erga iddoo kadhannaa qopheeffanneetiin booddee immoo jechuudha yookiin macaafa qulqulluu yookiin macaafa kadhannaa yookiin immoo fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin bakka qulqulluu sana lafa goonee zigaajjas haa ta'u waan ta'e erga afneetiin booddee iddoo qulqulluu sanatti silifuun duratti zigaajjaa sanirra yookiin waan qopheeffanne sanirra maal goona? Fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin goona. Yoo isa dhabne immoo macaafa kadhannaa. Yoo isa hin arganne ta'e immoo maal gochuu qabna? Macaafa qulqulluu keenyatu bakka sanitti jechuudha gimbaarii keenyan yookiin immoo adda keenyan lafa xuqneetu ni sagannaa jechuudha. Inni kun sigdata waaqummaa jedhama jechuudha. Sigdata waaqummaa kana adda keenyan qaama keenya guutuudhaan lafa tuquudhaan saganna jechuudha. Maal jennee saganna? Inni jalqabaa abbaaf nan sagadaa jennee saganna. Abbaaf nan sagadaa, ilmaaf nan sagadaa, hafuura qulqulluudhaaf nan sagada jennee waaqa nu uume waaqummaadhaan jiraachisuudhaan ajjeesuudhaan aangoodhaan waaqummaa isaaniitiin tokko kan ta'an Sillaasee uumaa keenya abbaa ilma hafuura qulqulluudhaaf ni sagannaa jechuudha. Maal jennee saganna? Abbaaf nan sagadaa, ilmaaf nan sagadaa, hafuura qulqulluuf nan sagada jennee ni sagannaa jechuudha. Inni itti aanu immoo misgaanaa yuulla'aaf galanni abbaaf haa ta'u, galanni ilmaaf haa ta'u, galanni hafuura qulqulluudhaaf haa ta'u jennee sigdata waaqummaa kana Waaqayyoodhaaf ni sagannaa jechuudha. Haala kanaatiin kan Waaqayyoodhaaf sagannu. Itti aansuudhaan barakatuun lasaxxeen eebba isaa kan nuuf kenne haayiluun labazzaalin humna isaa kan nuuf baay'ise sa'aatii kanaatiin kan nu ga'e gaarummaa isaatiin daandii keenya kan nu qajeelche yeroo kanaatiin kennaa isaatiin kan nu gahe galanni siif haa ta'u jennee Waaqayyoodhaaf ni sagannaa jechuudha. Kun Oromiffa isaatiin jechuudha. Gara afaan Oromiffaatti gaafa hiiknu yookiin immoo gaafa jijjiirudha jechuudha. Itti aansuudhaan Alleluuyaa abbaadhaaf, Alleluuyaa ilmaaf, Alleluuyaa hafuura qulqulluudhaaf jenna. Qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu isa moohaa, qulqulluu isa jiraataa, isa hin duune jennee Waaqayyoodhaaf sagannaa jechuudha. Qulqulluu Ilshaadaay, qulqulluu Adoonaay, qulqulluu Yaawwee, qulqulluu Iyesuus, qulqulluu Kiristoos, qulqulluu Amaanu'eel, qulqulluu ilma durboo maaramii galannii fi ulfinni siif haa ta'u jennee sigdata waaqummaa kana ni sagannaa jechuudha Waaqayyoodhaaf. Kanaatiin booddee sigdata kanaatiin diinni gubata, nuti immoo fayyina ittiin arganna. Kun sigdata waaqummaati jechuudha. Yeroo sagannutti jechuudha ለአብ ሰግዳለሁ፣ ለወልድ ሰግዳለሁ፣ ለመንፈስ ቅዱስም ሰግዳለሁ። ምስጋና ይሁን ለአብ፣ ምስጋና ይሁን ለወልድ፣ ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ። በረከቱን ለሰጠን ኃይሉም ላበዛልን በዚህ ሰዓት ላቆመን በቸርነቱ መንገዱን ለመራን በዚህ ሰዓት በጸጋ ለጠበቀን በብርሃኑ ኃይል የጋረደን ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል። አሌሉያ ለአብ፣ አሌሉያ ለወልድ፣ አሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ኤልሻዳይ፣ ቅዱስ አዶናይ፣ ቅዱስ ያዌ፣
ቅዱስ ጸባኦት፣ ቅዱስ ኢየሱስ፣ ቅዱስ ክርስቶስ፣ ቅዱስ አማኑኤል የድንግል ማርያም ልጅ ክብር ምስጋና ይገባል እያለን የአምልኮ ስግደት እንሰግዳለን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሰይጣን ይቃጠላል። ምስጋና ስናቀርብ ለእግዚአብሔር ስንሰግድ ሰይጣን ይቃጠላል። ከሰውነታችን አካል ሁሉ ይወጣል ማለት ነው። ከናፊ ilmi namaa mucaan namaa akkaataa kanaaf waaqa isa uumeef uumaa isaadhaaf sagaduu danda'uun irra jiraataa jechuudha. Inni bira sigdata kennaati. የጸጋ ስግደት isa jedhamu jechuudha inni lammaffaa. የጸጋ ስግደት kan jedhamu immoo sigdata kennaa waaqayyo warra kennaasaa isaaf baay'iseef isaaf kenneef kan sagannuudha jechuudha. Innis immoo fakkeenyaaf akkuma ergamaan waaqayyo qulqulluu Gabreeliin nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii, ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin garaa keetis kan eebbifamedha jechuudhaan haadha keenya qulqulleettii dubaruu maaramiidhaaf sagade. Sigdata kennaa kana haadha keenya qulqulleettii dubaruu maaramiidhaaf ni saganna. Qulqulloota ergamoota isaadhaaf ni sagannaa jechuudha. Haadha keenya durbuu maaramiidhaaf yeroo 21 ni sagannaa jechuudha. Maal jechaa sagannaa? Akkuma qulqulluu Gabreeliin nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhee sagadaafii ture, yookiin immoo sagade nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii jechuudhaan durbuu Maariyaam kabajnii fi ulfinni siif ni ta'a jennee ni sagannaaf. Maaliif akkas jennee sagannaaf? Kabajaa fi ulfina waaqayyooti ishiidhaa kenne waan ta'eef. Kabajnii fi ulfinni siif ni ta'a jennee yeroo 21 haadha keenya durbuu Maariyaamiidhaaf sigdata kennaa kana ni sagannaaf. Ergamootaafis akkasumatti sigdata kennaa kana ni sagannaafi jechuudha. Mikaa'eliidhaaf yeroo 12, Gabreeliidhaaf yeroo 19 kanaa olis sagaduufi dandeenya. Akkaataa kanaaf ni sagannaaf jechuudha. Inni kun sigdata maaliti? Sigdata kennaati jechuudha. Sagada kennaa jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu sagada kennaa kana gaafa sagannu maal jennee saganna? Kabajnii fi ulfinni siif haa ta'u jechuudhaan hin saganna. Warri kabajnii fi ulfinni isaanii kenname, warra waaqayyoon isaan jaalate kanaaf akkaataa kanaan sagannaaf jechuudha. Gaafii namoota baay'eeti waan ta'eef deebisuun dirqama. Inni biraa sadaffaan የንስሐ ስግደት ነው። ስግደተ gaabbii jechuudha. Sigdata gaabbii badii balleessin yakka raawwannetti gaabbii gallee erga gaabbii galleetiin booddee immoo waan cubbuu hojjenne yakka raawwanne sanarraa qulqullaa'uudhaaf sigdata kana ni sagannaa jechuudha. Waaqayyoon cubbuu keenya akka nu dhiisuu fi jireenya keenya keessaa hafuurri hamaan akka ba'uuf sigdata kana yookiin sagada kana ni sagannaa jechuudha. Maal jennee sagannaa? Sagada gaabbii yookiin immoo የንስሐ ስግደት kan jedhu kana maal jennee saganna kan jedhuuf kiraalaayisuun Kiristoos jenneetu sagannaa jechuudha. Isa jalqabaarratti kiraalaayisuu Kiristoos jechuudhaan yeroo 12 ni sagannaa jechuudha. Kiraalaayisuu Iyesuus, kiraalaayisuu Amaanu'eel, kiraalaayisuu ኢየሱስ jechuudhaan ni sagannaa. Achiin booddee አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን፣ አቤቱ አምላኬ ሆይ ማረን፣ አቤቱ መድኃኒዓለም ሆይ ማረን፣ አቤቱ የድንግል ማርያም ሆይ ማረን እያለን የንስሐ ስግደት እንሰግዳለን ማለት ነው። ከናፊ ስግደተ ከና ጋፈ ሰገኑ ጋ ከነ jechuudhaan ከነቲ ሰገኑ አቤቱ ማረን ክርስቶስ jechuun kiraalaayisuun ኢየሱስ ጋፈ ጀኑ ያ ክርስቶስ ኑፍ ዲሲ፣ ያ ኢየሱስ ኑፍ ዲሲ፣ ያ አማኑኤል ኑፍ ዲሲ፣ አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን፣ ያ ክርስቶስ ያ አባኮ ናፈይሲ፣ ያ ክርስቶስ አባኮ አቲ ዲፈመናፍ ጎዲ፣ ያ ክርስቶስ ያ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዲፈመናፍ ጎዲ jechuudhaan ilma durboo Maariyaam dhiifamanaaf godhi jechuudhaan ni sagannaa jechuudha. Ni sagada maali? Sagada gaabbii isa jedhamu kana akkaataa kanaan sagannaa jechuudha. Arfaffaa irratti kan laallu gosawwan sigdataa keessaa የክብር ስግደት ነው። ስግደታ ኡልፍና jedhamanni kun immoo sigdanni kabajaafis sigdanni ulfinaa garaagarummaa qaba. Kabaja jechuun durboo Maariyaamiifaadhaaf kan sagadamu waaqayyooti isaan kabaje waan ta'eef. Kanaafuu sigdata kennaadhaan isaanii kenname kennaadha. Kennaan ati kennaadhaan kan guutamte nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti akkuma jedhee sagadeef kana jechuudha. Durboo Maariyaamiidhaaf kan sagannudha jechuudha. inni kun immoo የክብር ስግደት jechuun ስግደተ ከበጃ ለቅዱሳን መላእክት ለጻድቃን ለሰማዕታት እንሰግዳለን ማለት ነው። ቁልቁሎታፍ ኤርገሞታፍ ወሬገምቶታፍ kan sagannudha jechuudha. isa kana immoo egaatii fakkeenyaa fi qulqullicha Mikaa'eliidhaaf sa'aatii 6 irratti ni sagannaa fi akkasuma warreen kaaniifis yeroo isaanitti eegne kan sagannuuf qulqulluu Gabrieliifaadhaaf ergamootaaf qulqullootaaf wareegamtootaaf
kan sagannudha jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kanaafuu sigdanni kun isa kana. Inni biraa guyyaa ayyaanotaa gaafa jennu Qidaamee fi Sanbata gaafa 21 gaafa haadha keenya qulqulleetti durboo Maariyaam gaafa 12 akkasuma immoo gaafa 29 ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaloota isaa kan kabajnu waan ta'eef guyyaa sana sigdanni nuti sagannu inni guyyaa ayyaana sigdata sagadamu kana hin sagannaa jechuudha. Isa kana immoo maal jennee saganna fakkeenyaaf gaafa 21 gaafa sagannu fakkeenyaaf guyyoota kana walumaa galatti ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እያልን እንሰግዳለን ማለት ነው። ባህላት ሲሆን ማለት ነው። ቅዳሜና እሁድ እንደውም የድንግል ማርያም ክብረ በዓል ላይ የቅዱሳን ክብረ በዓል ላይም እንደዚህ እያልን እንሰግዳለን። ስለዚህ ይሄ ስግደት ክብረ በዓል ላይ የሚሰገድ ነው ማለት ነው። ስብሐት ለአብ ጋፈ ጀኑ አባ ፈገለኒያተው ilma fagalanniyaatu afura qulqulluudhaaf galanniyaatu qulqulluu waaqayyo qulqulluu isa mu'aa qulqulluu isa jiraataa qulqulluu jennee guyyaawwan ayyaanotaa kana ni saganna jechuudha. Sigdanni guyyaawwan kana sagadamu isaan kanadha. Sigdata kana immoo kan sagannuuf hafuurota hamoota jireenya keenya keessaa baasuudhaaf jireenyi keenya akka eebbifamuuf hafuurota hamoo baasuudhaaf hin saganna waan ta'eef kanaafuu waaqayyoodhaaf sagaduun waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha waan ta'eef waaqayyoon hunduma keenya kadhannaadhaan cimne gaabbii gallee gara waaqayyootti deebi'uudhaan kabaja kana waaqayyo irraa akka argannu waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።